sagalee nama kanaa dhaggeeffadha. Nama kana seenaa isaa isinitti hima. View namni kun argates isinitti hima. Waggaa 20 duraan beeka nama kana. Mee jalqaba nashiidaa kana dhaggeeffanneetu murteessina. إلهي يا الله يا خالق الورى رب المولى موتي وهند قررا نسين سدر جنتك في أول الزمرة ما الجنة دبنا قلبي نقبتي نتمنتي كنيا فركتي تفتي أدوين كان كنيا إلالي نتفتي وان فدي عزي قدود أن يعني تكون عدفة أني سلا beekamtiin maallaqaan bitamte silaa ta'ee warra akkas ilmii qabanu waan tokko irratti profession ta'anii warra jiran kanaafan beekamtii bita ture. Amma dandeettiin ilmiin beekumsi wanni hundinuu zeeroo ta'e jira beekamtii irratti. Kanaan dura keessumaayyuu namni hojii gaafa hojjetu waa lamaaf hojjeta. Tokko haakiraaf hojjeta, tokko duuniyaa kanaaf hojjeta. Warri waa'ee ilmii irratti hojjetan immoo baay'inni jaraa isaa xiqqaatu malee isaan hundu irra caalaan isaanii hojii boriitiif hojjetu jechuudha. Hojii borii kana immoo kan jarri ittiin argachuu danda'anu hojii jarri hojjetan gorsa jarri waan tokko waan ergaa jarri dabarfatan sun hawaasa bira yoo ga'e jechuudha. Kanaan dura waggoota 10-15 dura ergaan nama kamillee karaa kaasettaatiin nama bira qaqqabaa ture. So amma kaasetti erga kaasettiin hafe ammoo hojiin jaraa hawaasa bira ga'uu fi beekamtii qabaachuu qabu jechuudha. Garaa nama nyaatu. Namni kun Ustaaz Muhammad Sani Hassan jedhama. Nama kana waggaa 18 moo akkas turan kaasettii isaanii jalqabaa mana suyyum tokko godinuma Iluu Abbaa Booraa aanaa gachiitti jechuudha. Amma godina Boonnoo Beddelleessa jedhamudha. Birrii 6 bitadhee dhaggeeffadheen jiraan. Qijjii sanatti fakkaata. Oriijinaalii fi qijjiyyuu waliin beeku. Yeroo sana mana rifeensaa qabna turre fidee birrii 6 bitee mana rifeensaa keessatti dhaggeeffachaa turre. Waggaa 18 akkas ture jechuudha. Namni kun amma kaasettii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa baasanii jiran. Ilmii qaban, dandeettii qaban, sagalee qaban. Egaa amma erga kaasettiin hafee asii ergaan isaanii nama bira ga'uu hin dandeenye. Anis beekamtiin qabu hin jiru. So YouTube kiyya irra gadhiisee ajaa'iba isinitti haa ta'u view 1000 argate. View 1000 waan achirraa argamu isiniin ergaa jedheetiin YouTube kiyya irra gadhiisee isaan maallaqaa miti yoo namni yoo maallaqaa fi miti hojichi ergaan sun hawaasa bira ga'uu fi kanaaf gaawamatu isinitti hin dheeressu warri reaction hojjettanu challenge xiqqoo yoo isin godheedha malee views isin argamsiisa. Nashiidaa irratti hojjedha. Nashiidaa irratti hojjedha. Hojii babbareedaa namoonni hojii beekamtii hin qabne hojii gaggaariitu iyyuu hawaasa bira otoo hin ga'iin hafaa jira waan ta'eef jechuudha. Daqiiqaa takka meemee dhaggeeffadha nashiidaa kana. Dikkaanu tuffate sareen biyya keessa takkaallaa kutatee dhaqee Awurooppaa galee biyya jijjiirrate. Uffannaa safuun uummata keenyaatti salphate. Uffannaa safuun uummata keenyaatti salphate. Jajuu jedhee islimnaa nurkate tuffate. Rasuula arrabsee waan baay'ee dubbate. Agumaan baay'eesaa biyya aslamtaarraa nu seensisa daraa jannata keefi awwali zumraa. Reakshinii nashiidaa irratti ati maaliif hojjenne jechuu dandeessanii hojjechuudhaan murteesseen jira. Garuu akka warra hojii kan kooti jedhanii hojjetanutti hojjechuu hin danda'an. Hojii biraan qaba waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf warri garuu hojii kan kooti jettanii sirba assaaddaddanii jechuudha. Assaaddaddanii akka nama bilbila refresh godhu kana gootanii maaltu dhufee jettanii ilaaltanuu kanarratti meemee challenge kanatti takalaqqala guys. Nashiidaa irratti hojjedha. Nashiidaa babbareedaa jira. Namoonni nashiidaa yoo deemtanii amma view 100 view 200 kan qabanu nashiidaa sila view miliyoona galuu danda'u ta'uu qabutuyyuu beekamtii dhabuudhaanii ergaan jira hawaasa bira osoo hin gahin afee jira taqalaaqalu bakka hojjedha. Dhugaa rabbii waa lamarraa argattu akkuma nuti hin jedhe. Look wanni haaraan kamillee challenge qaba guys. Wanni haaraan kamillee biyyarraa gaafa baanu ani matammaa gaafa dhufee ga'u waan hin biyyarraa
godaanii natti fakkaate wanni hunduu haaraa natti ta'e jireenya chaalenjiidhaan guutamte dhufee Suudaanii gaafan ga'u owwaara isaarraa jalqabee fuuli nyaata isaarraa jalqabee jireenyumti kamillee ganama suubii dhaqanii distii dhiquurraa jalqabee chaalenjii ture haaraadha waan ta'eef adeemsa keessa garuu ittiin baradhe gaafa Liibiyaa dhufes akkuma kana biyyichi biyya haaraadha chaalenjii addaa mataa nama falaxuu teeshinii mataa nama falaxuu maal godhu mana hidhaasaa jinniisaa maalsa suutattuma baradhe isas inuma baratama akkasuma biyya sana keessa dhiisaa biyyuma Jarman erga dhufee biyya haaraadha miti wanni haaraan kamillee chaalenjii wanni dhabeen jiru jechuudha waa meeqa afaaniin maaliin wal qabatee waa meeqa chaalenjii kamii keessa dabarsine jechuudha ammas warri karaa sirbaarraa dhuftanii sirbaarraa reaakshinii gara nashiidaatti yoo dabarfattan xiqqoo namni isin jibbaa akkasumas immoo viiyuu dhabduu kun hin jiraata garuu irratti yoo cichoominaan irratti yoo hojjettan isumaarra isin jibbutuyyuu boriitu deebi'ee isin jaallata jechuudha ani mataan kiyya nama meeqa akkuma kanatti bakka namni kun natti hin tolu jedhee akkasumatti biraan darba viidiyoo isaa garuu adeemsa keessa gaafa ilaalaa gaafa dhaqu namoota baay'ee jaalladheera namoota baay'ee kanaaf inni irra kanatti isin bira darbu boriitu tasgabbaa'ee isin dhaggeeffata ka'arraas itti milkooftu jechuudha viiyuu arraa fedhiin keessan arra waa argachuudha miti isas yeruma muraasa chaalenjii isin godha jechuudha gaafa sana immoo lama argattu boriifis faayidaa tokko argattu guyyaa akiraatii fi koyenii walitti qabattu boonesii jechuudha akkasuma arraafis immoo maallaqa isinii ta'a jechuudha warra beekamtii hin qabne beekumsa qaban ilmii qaban hajajjabeessinuu reaakshinii hojjennuu fi hojii jaraa habeeksifnuuf inni biraa dhaamsi dhumarratti qabu warruma ammas immoo hojii dandeettii gurguddaa utuu qabanu beekamtii hin qabnu hojiin kan keenya nu ba'uu hin danda'u jechuudhaan cal jedhanii beekumsa jaraa qabatanii taa'anuu fi eenyullee calluma jedhee beekamtiin arganne waama danda'us waan hin dandeenyes gadima fideetu argate waan ta'eef waan sooshaal biyya gugguufu keessa yoo dhaqan gugguufanii keessa darbuu jedhani zabanni zabanaa sooshaal miidiyaati nama zabana miidiyaadhaan hojii ofii maarkeettii ofii nashiidaasa ta'uu maalisa ta'uu gadi baafatan waan ta'eef sooshaal miidiyaa kamillee buufadhaa fayyadama yoo kanan taane hojiin keessan kamillee ba'uu hin danda'u jechuudha kana beekuun barbaachisaadha isa kanaaf raayyaarraa baradhaa warri kaan immoo raayyaarraa baradhaa raayyaan amma yuutuubii qabaa feesbuukii qabaa tiiktookii qabaa waa hunda qaba jechuudha smaartifooniidha so akkas ta'uu qabdanii jechuudha wama hundayyuu namoonni baay'een jireenyis daataa guuttachuunis wannoonni baay'eenis in ulfaata kanaaf chaalenjiidha isinis jireenya keessan isinis chaalenjii gootanii feesbuukiis yuutuubiis maalis banattanii hojii kan keessan achirratti gagadhiisaa suutaan beekamtii argachuu dandeessu dudduubbeetti hin deebi'an namni kun amma Ustaaz Mahammad Saanii Hasan jedhama kuma nusiniin jedhee dandeettii qaba baay'ee aktiiva miti hin qaban illeedha yuutuubiis maalis aktiivii miti maaliif aktiiviin taane gaafan jedhu nambee naqa naannoo sana dhaqeeraa achitti dhaladhe gachiidha niitorkiinis rakkoodha maal waan baay'eetu jira walumaa galattiyyuu haa ta'u garuu chaalenji gochuun barbaachisaadha isin immoo dhumarratti dhaamsa xirrii wanni isin godhu reaakshinii waanuma gaarii irratti iyyuu nashiidaa qofa irratti hin taane namootuma jajjabaa namootuma sosochoonu ajajjabeessinu kun aadaa keenya ta'uun isin jedha fayyaa ta'a warri immoo yerooniin waan tokko taamiriidha akkasiidha an arge jedhee afaan amaariffaa afaan argattee mamaku dura afaan oromoo baradhee jettan baradhee baradheen biyyaa bahee